jiru jedhu. Barana bakka irreechaallee deemnee waliin kabajne. Oromoo fi Amaarri walitti dhufee Amaarri sangaa 3 Oromoon ammoo horii 15 finnee qallee waliin kabajne. Amma garuu iddoo dhaqnu hin qabnu. Magaalaa dhaquu hin dandeenyu. Mana hin qabnu. Jiraataan aanichaa biraa BBC'n dubbise hidhattoonni faannoo kun maanguddoo ganna 80 illee ajjeesanii reeffa koottaa fudhaa jedhanii suura kaasanii akka itti ergan dubbatu. Waggaa 3 dura jalqabee waan nurraa dhaabbatee hin qabu. Halkan abidda guyyaa rasaasa. Qoraan cabsachuufis bishaan waraabbachuufis daboodhaan deemna. Sababni isaa immoo tokko yoo qabamee iyyinee waliif birmachuufi. Yoo iyyanna jenne karaa iyyannuu hin qabnu. Warri wal gurmeessee karaa nutti cufe biyyaa siin buqqisna nuun jedha. Warra afaan Oromoo dubbatu adda bilisummaa Oromootti nu lakkaayan. Inni afaan Amaaraa haasa'u ammoo gara afaanottu of lakkaa'e. Warri duraan mufii fi lola walirraa qabu sana keessa haala wal baha. Mootummaan dhufee nu hin to'atu. Yoo himannees dubbiin keenya dhaga'amu. Bulchaa ganda keenya dabalatee warrumti darraa naannoo Amaaraatti jijjiira jedhan faannoo hidhatee walitti gurmeessanii as deebi'anii nurratti dhukaasa eegalan. Karaa tokkoon mootummaa fakkaatanii karaa biraan ammoo nuun nu buqqisuudhaaf hojjetu. Yoo himanne isaantu karaa cufe eessaan himanna. Gara dhaqnu dhabnee guyyaan nutti dukkanaa'ee jira. Jaartii waggaa 80 bishaan waraabuu laga buute haala suukkaneessaan ajjeesanii suuraa kaasanii koottaa jaartii keessan fudhadhaa jedhan nutti ergan. Reeffa tortorees suuraa ishee kaasanii nutti ergan. Mucaa tokko ammoo hidhattoonni isaanii qiyyaafannoo dhukaasa qawweerratti shaakalanii ajjeesanii lagatti darbatanii uummanni kadhatee reeffa argate. Nama nuuf dubbatu dhabameeti malee bara dheengaddaa barachaanu akkasumas barana asitti haala suukkaneessaan kan ajjeefame gara nama 20 ni ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha gara jabeenyaan Shawaa Kaabaatti raawwate akka cimsee balaaleffatu himeera. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gochi badii gara jabummaan mootummaan naannoo Oromiyaa ajjechaa sukkanneessaa fi rakkoo nageenyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti qaqqabee walqabatee ibsa baaseen nageenya lammiilee tiksuuf nan hojjedhaa jedhe. Ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa kana kan miidiyaaleef kennan hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gochi badii gara jabeenyummaan guutame finxaaleeyyiin godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti raawwatan jibba hamaa uummata Oromoo fi sabaa fi sablammootaaf qaban ifatti kan mul'isedha jedhan. Gochi finxaaleeyyii faannoo kun tuffii sabaa sablammootaa fi uummata Oromoof qaban kan agarsiisu qofa osoo hin taane finxaaleeyyiin kunneen sammuu yaadu kan hin qabne garee bor hin beeknee fi ofittoo ta'uu qabatamaan mul'iseera jechuunis dubbatan. Gocha finxaalessa faannoos ta'e shanee gara jabeenyummaan raawwataa jiran walitti bu'iinsa sabaa uumuun wal fixiinsi akka mudatu taasisuudha jechuunis dubbatan. Gocha gara jabeenyaa kana finxaalessaan faannoo wayita raawwatu shaneen uummata hidhannoo hiikkachiisuun haala mijeesseeras jedhaniiru. Mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf finxaalessa uummata nagaa irraa adda baasee tarkaanfii barbaachisaa ni fudhataa jedhan Obbo Haayiluun. Raashiyaan misaayil ardii qaxxaamuru interkontinental baalistik misaayil jedhamu yeroo jalqabaaf fayyadamuun haleellaa gaggeessuu Yuukireen himatte. US dabalatee kaan himannaa Yuukireen kana ija shakkiin ilaalan hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Raashiyaan misaayila ardii qaxxaamuruun na haleelte jechuun Yuukireen himatte. Halkanidha Raashiyaan misaayilaan Yuukireen haleeluu hordofee misaayilii Raashiyaan dhukaaste pilaastik misaayilii ardii qaxxaamuru yookaan interkontinental baalistik misaayiliidha jechuun Yuukireen himatte. Misaayila baalistikaa fayyadamuu ishee ilaalchisee Raashiyaan yaadan kennine. Dubbi himaan mootummaa Raashiyaa Dimitri Peeskoof gabaasaa Raashiyaan ganama kana misaayila pilaastikaa ardii qaxxaamuru dhukaasteetti jedhu irratti yaada kennuurraaf qusatan. Raashiyaan misaayila ardii qaxxaamuru dhukaasteettee Yuukireen haa himattu malee ogeeyyiin dhimma meeshaa waraanaa beekan ija shakkiin ilaalaa jiru. US gama isheen Raashiyaan misaayila ardii qaxxaamuru dhukaasu ishee ragaa quubsan akka hin jirre beeksifte. Qondaalli US tokko miidiyaa CBS'tti akka dubbatanitti Raashiyaan misaayila baalistikii Yuukireenitti dhukaaste malee misaayila ardii qaxxaamuru hin dhukaasne jedhan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin misaayilii Raashiyaan dhukaaste saffisnii fi olka'iinsi ittiin imalaa ture amala misaayila ardii qaxxaamuruu kan qabudha jechuun Puutiin Yuukireen dirree meeshaa waraanaa itti shaakalan gochuu barbaada jedhan. Gamtaan Awurooppaa gama isaan ibsa baaseen Raashiyaan dhugumaan misaayila ardii qaxxaamuruu yoo fayyadamte dubbii ammeessaa jirti jechuun dhugummaa himannaa Yuukireen kana qorataa akka jiru beeksise. Misaayilli ardii qaxxaamuruu interkontinental baalistik misaayil yookaan ICBM jedhamuun beekamu kun gosa baalistik misaayilaa yoo ta'u miidhaa guddaa qaqqabsiisuu kan danda'udha. Baalistik misaayiliin gosa 4 kan qabu yoo ta'u kan fageenya gabaabaa, giddu galeessaa, fageenya hamma tokko dheeraa yookaan intermediate ta'ee fi fageenya baay'ee dheeraa imaluudha. Misaayilli baalistikaa fageenya gabaabaa imaluu hanga kiiloomeetira 1000 kan deemu yoo ta'u giddu galeessa immoo hanga kiiloomeetira 3000 kan imaluun haleellaa gaggeessudha. Misaayilli fageenya dheeraa
irraa hanga kiiloomeetira 5,500 imaluun ardii qaxxaamuree haleellaa kan gaggeessudha. Kana jechuun addunyaa kanarra bakka kamiyyuu haleeluu kan danda'udha. Misaayilonni baalistikii kunneen akkaataa barbaachisummaa isaatti dhootuwwan boombii nukleeraa yookaan dhootuwwan boombii nukleeraa hin taane baachuu kan danda'udha. Gama biraan ammoo US qoqqobbii haaraa Raashiyaa irra kaa'uu galgala kana beeksifte. Qoqqobbiin US beeksiste kun damee faayinaansii Raashiyaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, baankiin Gazprom baankii jedhamu kanneen qoqqobaman keessayi. Baankiin kun kan mootummaa Raashiyaa yoo ta'u, biyyattii keessatti baankii guddinaan sadarkaa sadaffaarra jirudha jedhame. Qoqqobbiin kun faayinaansii waraana Raashiyaa dadhabsiisuuf akka ta'e ibsite US. Ammoo Raashiyaan misaayila ardii qaxxaamuruun osoo hin taane misaayila baalistikii fageenya gabaabaatiin Yuukireen haleeluu mirkaneessite. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin lammiilee biyyattiif haasaa daqiiqaawwan muraasa taasisaniin Yuukireen misaayilota US fi UK fayyadamuun sababa haleellaa gaggeessiteef deebii kennuuf tarkaanfii kana fudhachuun akka barbaachise dubbatan. Waraana hiikachiisuun jireenya idileetti deebisuun eegalame. Adeemsa kana ilaalchisee BBCf ibsa kennan Komishinarri Itti Aanaa Komishinii Haaromsa Biyyaalessaa Tasfaalem Haydagoo bu'uura waliigaltee Piriitooriyaan adeemsifamaa jechuun eenyufaa jalqaba waraana akka hiikan himan. ሓደ ዕጥቂ ምፍታሕ ዝጅመር ዝበሃል ያው ኩሉ ዕጥቂ ይፈትሕ ማለት ኣይኮነን። Kan jalqabaa hidhannoo hiikkachiisuun jalqabame jechuun hunduu hidhannoo ni hiikaa jechuu miti. Waliigaltee Piriitooriyaa bu'uura godhachuun nageenya uummata Tigraay eeguuf haala nageenya balaarra hin buufneen humna nageenya Tigraayiif barbaachisu ilaalcha keessa galchuu fi qaamolee hidhatanii naannoo Tigraay keessa jiran kan akka waraana Eertiraa hanga bahanitti haala jiru hubannaa keessa galchuun hidhannoo hiikkachiisuun gaggeeffama. Kana keessaa amma dura wal harkaa fuudhinsi meeshaalee gurguddaa raawwateera. Kanneen meeshaa waraanaa gurguddaa dhukaasaa turan ogeeyyii meeshaa waraanaa gurguddaa warri turan meeshaa isaanii waan hiikkataniif DDR hanga raawwatamuu eegalutti eegaa turan. Kanneen miidhama qaamaa qabanii fi dubartoonni keessatti argamu. Kanaaf hidhannoo hiikkachuu jechuun waliigaltee Piriitooriyaatti haaldureewwan kaahaman hanguma raawwatamaa deemaniin ilaalamee kan raawwatamudha jechuudha. Kan jalqabaa garuu buqqaatota qe'ee isaanitti deebisuuf mootummaa federaalaa fi bulchiinsa yeroo Tigraay irra deddeebiin marii gochaa jiru. Qaamni nageenyaa Tigraay fi raayyaan ittisa biyyaa mari'achaa karoora baasaa jiru. Hojiin koominiishichaas buqqaatota qe'eetti deebisuu wajjin wal simee akka deemu amantaa qabna. Bu'uura irraa garuu hidhannoo hiikkachiisuun nageenya fi tasgabbii Tigraay yaaddoo keessa galchuu hin raawwatamu. Kuni kan ta'u namni tokko waan jedheef yookaan namoonni biraan waan hin mormineef osoo hin taane waliigaltee Piriitooriyaa bu'uura godhachuuni. Humnoota Tigraay 274 ta'an keessaa hidhattoota 75,000 filuun gahee qaama nageenya naannooti. Waraana Tigraay 274 keessaa dubartoonni, qaama miidhamtoonni, hooggansi, aktivistoonni waraanaa jiru. Kunniin wal duraa duuban kaa'u hojii caasaa nageenya naannooti. Guutuu biyyattiitti hidhattoota waraana kaahanii hawaasatti makaman 370 oliif maallaqni doolaara miliyoona 800 ta'u akka barbaachisu himan. ናብ 800 ሚሊዮን US ዶላር ዝጽጋዕ Doolaarri Ameerikaa miliyoona 800 ta'u ni barbaachisa. Kuni humnoota Tigraay qofa osoo hin taane sadarkaa biyyaatti hidhattoota duraanii dimobilaayiz godhaman yookaan hawaasatti makaman 371 fi 600 ta'aniif maallaqichi hin argamne. Biyyoonni deeggartoota ta'an maallaqa ka'umsaaf ta'u nuu kennaniiru. Hojii kana mootummoonni lameen murannoo qabatanii raawwachuu yoo eegalan waltajjiiwwan biyyoolessaa galii walitti qabuuf oolan ni gaggeeffamu. Amma loltoota duraanii 75,000 ta'aniif maallaqa arganneera. Inni kaan ammoo hojii maallaqa walitti qabuu hojjetamuun argama. Gamtaa Afrikaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Ameerikaa, Ingiliz, Kanaadaa fi Jaappaan irraa deeggarsa arganne jira. Qolachuudhaa fi kana ofirraa deebisuudhaa fi tokkummaa kennaan gartee akka har'a hiriira callaa bahanii iyyaa oolanii galan duwwaa miti. Akka Oromiyaa keessatti gartee Amaarri tuttuqaan Amaaraa yeroo ammaa kana waan rafe kaasuu deemti. Dubbii bobeessuu deemti. Dubbii kana yoo Amaarri ammuma tanatti gartee ofirraa kan dhaamsine taate kan ibidda itti qabaatiin jiru taate amata hagasiitiin uummata keenya gartee ajjeesaatiin jira kan arginitu irra guddaadha jechuudha. Bifa addaatiin akka gartee tireenii yookaan harka irratti barataniitiin of dura dhaabanii nama rasaasaan dhaanii ajjeesuu albeen qaaluu waan adda addaati Oromiyaa irratti deemaatiin jira jechuudha. Kana garuu ka argine kana malee kan arginitu irra guddaadha waan ta'eef uummata keenya amata dhiyeenya kana eegee amata tokko lama keessatti waan Oromoo irratti dalagamaatiin jiru waan bifa addaatiin Oromiyaa irratti dalagamaatiin jiru waan nun arginitu irra guddaadha jechuudha. Kana ammoo uummata keenya iyyineetuma duwwaa hiriira baanee duwwaa galuu miti. Kana mootummaan furmaata yoo ittiin barbaanne Amaarri akka nurraa bahu yookaan haloo teennaa akka baafannu goona. Nu furmaanne kana malee kanaan alatti waan biraa hin beeknu. Nagaa hin fedhu uummanni kun uummata nagaa fedhuu miti. Uummata kana nagaa wajji jiraachuu hin dandeenyu.
Fannoon sun uummata Amaaraatiin dhale, uummata Amaaraatiin bobbaasu, uummata Amaaraatiin kaayeffatee kaayoo isaatiin socho'aatiin jira. Kanaafuu ofirraa qolachuudhaaf kan ammoo ofirraa deebisuudhaa fi tokkummaa keenyaan kaanee Amaara Oromiyaa keessa jiru takka isii qabne gurree isii qabne Gondarii fi Goojjamii akkasii galchinu goona. Yoo kabajaa nuuf hin kennine, yoo salaamaa nuuf hin kennine, yoo daangaa ofii hin eegne yookaan daangaa keenyas hin eegne, daangaa nutti dabranii jiranii tuttuqutti jiranii madaa durii nutti kaasaatiin jiran. Bifa addaatiin wanni ajjechaan isaan nurratti geessaatiin jiran bifa kabajaa qabuu miti. Bifa safuu ilma namaa cabsu jechuudha. Kana kanurra dalagaatiin jiran hamma yeroo ammaatitti amata sanirraa gaafa Haayila Sillaasee yookaan gartee Minilik sanirraa hanga ammaatitti wanni isaan nurra dalagaatiin jiran bifa addaa takka ilma namaa irratti hin dalagne nurra dalagaatiin jiran ammallee. Uummata Oromoo waan duraan dabrine seenaa duraan nurra dalagaa turan san qofa laallee iyyuu malle wanni ammallee numarratti deemaatiin jirti jechuudha. Kan ammoo ofirraa deebisuudhaaf ofirraa faccisuudhaaf waan isaan nu godhaatiin jiran kana goonee garsiisuu nurraa murteessaadha. Deebimaan deebista, dubbimaan deebista, harkumaaniin deebista. Kanaan ala wanni ati deebistuun biraa hin jiru. Yoo sodaatte gartee sodaachuu baatte ammoo harkumaan deebi'a, qalmumaan deebi'a. Deebiin biraa hin jiru. Deebii biraa akka ati barbaaddu hin jiru. Hiriirri ati baatee gartee iyyaa ooltee boru ol galtee calliftee boottee calliftee mana kee teessuuti. Borullee deebiteetuma seeme qalamte akka hoolaatti. Iftaan illee akkuma hoolaatii fi akkuma re'eetitti gabbuufamtee qalamta jechuudha. Akkuma mataa si muranii murtee garsiifte. Akkuma viidiyoo waraabaatiin si agartee akkuma isaan si godhan goota jechuudha. Harkumaan deebima. Wanni kanaan alatti ati deebii biraa barbaaddu hin jirtu. Mootummaan deebii sii deebisuu hin jiru. Mootummaan harka sii deebisuu hin jiru. Mootummaan qalee sii garsiisus hin jiru. Mootummaan morma muree albeedhaan muree ijatee duratti sii garsiisuu hin jiru. Situ albeedhaan muree saba kan kee gammachiisa. Diina saba kan kee morma mure simatu morma muree garsiisa. Ka biraa ka morma muree sii garsiisuu hin jiru. Sabni biraa ka itti iyyattu hin jirtu. Mootummaan biraa ka itti iyyattu hin jirtu. Mootummaanis si'uma. Sabnis si'uma. Oromoonis si'uma. Qeerroonis si'uma. Ka biraa ka itti iyyitus hin jiru. Harkis kan keetuma. Ka qalee sunis ka maka keetiiti. Wanni ati iyyaa ooltus hin jirtu. Harkumaan deeffadhu. Qaaliituma garsiisi. Wanna biraati wanni ati deebistuun waan biraa mootummaa kanatti qaleen agarsiisaa hin jiru saahiba. Dhuguma dubbanna dhuguma walti himna. Yoo sodaadha jette iyyaatuma olii boru manatti deebii callisi. Yoo ammoo sodaatiin kabajaa simatu fi godha. Kaama siidhaa ofirrumaa dhoofta. Kasi waraanis ofirrumaa waraanta. Kasi direes ofirrumaa dirta. Dhagai kanaan alatti wanni deebiin ati barbaaddu hin jirtu. Uummata Oromoo qaqqaalii. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya deebii kanaan ala hin barbaadina. Wanni gabbaatanii iyyaa ooltan nurraatti hin jirtu. Nu bara wayyaan illee gabbaaneetuma iyyaa oolle. Hiriiraan karaa cufnee daangessinee qabne. Garuu Amaara jechuu Oromiyaa keessa miliyoonaan taa'u kana dibbawee qabeenya isaatiin Oromiyaa irraa saamee akkasii jiraatu jiru kana nu miila takka deebisnee Gondariif Goojjamii galchina. Yoo adabatanii taa'uu baatan, yoo adabatanii nurraa taa'uu baatan. Yoo kabajaadhaan uummata keenya kabajanii wajjin jiraannu ta'an nurraa haa deemanii Oromiyaa gadhiisanii. Kanaan ala waan biraan feenu. Oromiyaa keessa taa'anii nu qaqqaluu hin feenu. Fannoon Amaarri fannoodha. Wanni addaan garaagarummaan isaanii jiru. Kaayoon isaanii tokko. Garaagarummaan ati ilaaltuu hin jirtu. Waan namni afaan si sobu, waan namni afaanii si kooflaatiin garaa keessaa waliif dalagan. Kanaan alatti uummata keenya hin sobaminaa. Hin dogongorinaa. Harkumaan deebi'aa. Waraanumaan deebi'aa. Yoo dandeette gumaa kan kee kafaladhu. Ilmeen viidiyoo waraabamaa akkasitti ajjeefame akkasitti qalame kun qalamee nu garsiisamuu qaba malee nu hiriiruma baanee mootummaan qalee nu garsiisuu hin danda'u. Nu qalleetuma gartee morma isaanii murree ol fuunee garsiisuudha. Kanaan alatti wanni biraan jiru. Dhiifa manaa godha miira keessa galeetiin haasa'utti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo isin kabajaa isin jaaladaa tokkummaan kan uummata Oromoo tokkummaan haa ta'a isiniin jedha.